Yoo yaar kafuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoowwan keenya guyyaa gabaabsinee gurra isin buusna isinis hamma xumura odeeffannoo keenyaa nu faana tura. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara odeeffannoo keenya bal'inatti isin dabarsina. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya jalqabaatiin meeshaaleen kontirabandii qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 30 olitti tilmaamamu to'annoo jala oolfamuun dhagahame. Meeshaan kun hundi eessaa dhufee akkamitti immoo qabamuu danda'e kan jedhu guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. Meeshaaleen kontirabandii qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 30 olitti tilmaamamu to'annoo jala oolfamuun himame. Meeshaaleen kontirabandii qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 30 olitti tilmaamamu namoota 11 fi konkolaataa gocha kana shakkame 14 to'annoo jala oolchuu koomishiniin gumurukaa ibsee jira. Akka koomishiniin gumurukaa beeksisetti hordofii sadaasa 19 hanga sadaasa 25 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffameen tilmaamaan meeshaaleen kontirabandii biyya alaatii galfaman qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 2 olii fi meeshaalee kontirabandii biyya alaatii ergaman kan qarshii miiliyoona 28 tilmaamaman to'annoo jala oolchuu ibse. Walumaa galatti meeshaaleen kunniin qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 30 olitti akka tilmaamamu koomishinichi yaadachiisee jira. Koomishinichi meeshaaleen kontirabandii biyya alaatii galfamee fi gara alaatti ergaman kanneen to'annoo jala oolfaman kunniin uffata haaraa, meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee miidhaginaa, caatii, qoricha sammuu namaa adoochuu, qoricha oomishaalee nyaataa, buna, albuudaa fi mallaqa biyya alaa akka hammatu ta'uu ibsee jira. Bakkeewwan meeshaaleen kun itti to'ataman waajjira damee gumuruka Mooyyalee, Awaashii fi Jijjigaa ta'us hubatamee jira. Akkasumas meeshaaleen kontirabandii kunniin taatee waloo hojjettoota koomishinii gumurukaa poolisii federaalaa, miseensa poolisii naannoo fi hawaasaatiin odeeffannoo fi sakatta'iinsa taasifameen to'annoo jala ooluu isaa kan hubachiise yoo ta'u, kanaanis shakkamtoota 11 fi konkolaattonni meeshaalee kontirabandii geejjibaa kanaan shakkaman 14 to'annoo jala ooluu isaanii odeeffannoon koomishinicharraa argame ni mul'isa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo taanitti isin dabarsina. Laayikii sheerii tuquu hin dagtina. Akkasuma namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin. Subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Odeeffannoon keenya itti aanu badhaasa TikTok awwaardii dhiyeenya kana taasifame irratti namoonni uffannaa aadaa akkasuma immoo duudhaa hawaasaa cabsu uffatanii badhaasa TikTok awwaardii irratti mul'ataa turan poolisiidhaan to'atamuun dhagahame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Badhaasa TikTok awwaardii dhiyeenya taasifame irratti namoota uffata safuu fi duudhaa uummataa faaluu uffatanii mul'atan to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksise. Koomishinii poolisii federaalaa badhaasa dhiyeenya kan taasifame G-Power TikTok Creative awwaardii jedhamu irratti aadaa duudhaa fi safuu biyyattii bifa cabsuun namoota uffata qullaa isaanii mul'isu uffatanii mul'atanii fi foddaa televezyiiniin mul'atan to'atee qorannoo jalqabu beeksisee jira. Poolisiin federaalaa maxxansa fuula feesbuukii isaa irratti qoodeen badhaasa dhiyeenya kana taasifame G-Power TikTok Creative awwaardii kan irratti bifa aadaa duudhaa fi safuu hawaasa biyyaa cabsu namoota uffannaa hin malle uffatanii kan qophicha mallaqaan deeggaruu fi kan qopheessan irratti qorannoo jalqabu beeksisee jira. Namootiin to'annoo jala oolan jiran kunniinis Wengalaawit Gabriel Indris Birhaan Barakat Tamasgeen Jaafar Maddaqam Darajee Mangistuu Girmuu Yoonaas Mokonnin Haayilamaram ta'us ibsamee jira. Poolisiin duula barmaatiin badanii balaallachuun akka dhaloota biyyattii hin faalle shakkamtoota to'annoo jala oolan kana irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu jabeessee akka itti fufu ibsee jira. Eegaruftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Akka laayikii godhan isinis akka nu faana jirtan abdii qabna. Odeeffannoon keenya itti aanu mootummaan naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan irraa lafa murachuun bakka Durumaa jedhamutti aanaa hundeessuun dhagahame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti gurra isin buusa. Mootummaan naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan irraa lafa murachuun bakka Durumaa jedhamutti aanaa hundeesse. Mootummaan naannoo Somaalee bakka kanatti aanaa hundeeffachuun dura uummata Oromoo warra adeemsicha kana morman irratti tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu dhalattoonni naannichaa himanii jiru. Dhalattoonni naannichaa fi qabsaa'onni qabsoo hidhannoo duraan OMN waliin turtii taasisan mootummaan naannoo Somaalee lafa uummata Oromoo sadarkaa olaanaan saamaa jira jedhan. Dhalataa naannichaa kan ta'anii fi yeroo qabsoo naannichaa keessa socho'aa kan turan obbo Xahaa Abdallaa
faallaa saamichi dura jalqabe ammas itti fufuu dubbatan. Dhalataa naannichaa kan ta'anii fi yeroo jalqabaa naannicha keessa socho'aa kan turan obbo Ibroo Huseen weerarri lafa Oromoo irratti taasifamu akka isaan dallansiisu dubbatanii jiru. Lafa biraa qabsoo keessa socho'aa ture kan uummanni Oromoo qofti irra jiraataa turetu har'a naannoo Somaalee jalatti bulaa jira jedhan. Weerara lafa Oromoo irratti ammaan kana deemaa jiru mootummaan Biltsiginnaatu harka keessaa qaba jedhan qabsaa'onni duraanii kunneen lafti Oromiyaa cicciramee naannolee ollaatiin dhuunfatamaa akka jiru dubbatanii jiru. Mootummaan Biltsiginnaa uummata Oromoof naatoo wayitu akka hin qabne ibsanii jiru. Weerara daangaa Oromiyaa sarbuu lafa Oromoo irratti raawwatamu qolachuuf uummanni Oromoo ijaaramee hidhatee daangaa isaa eeggachuu akka qabu qabsaa'onni buleeyyiin kunneen dubbatanii jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boreetti midhaan keenya seeraan alaa nurraa citee jedhan barsiisonni. Kutuu odeeffannoo kana akka tarutti gurra siin buusa. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boseetti midhaan keenya seeraan alaa nurraa citee jedhan barsiisonni. Barsiisonni yaada isaanii kennaniin midhaan isaanii sababoota garaagaraatiin mootummaadhaan irraa hir'ifamaa akka jiru himanii jiru. Qabata buusiiwwan garaagaraatiin fedhii keenyaan ala mindaa nurraa muruu kan jedhan barsiisonni mindaan barsiisaa gadi aanaa ta'us dubbatanii jiru. Mindaan barsiisaa xiqqaa ta'uu sanumaa irraayyuu sababoota garaagaraatiin irraa muramuu fi qaala'insa jireenyaatiin barsiisonni haala hammaataa keessa jiraachuu himan. Sababa mindaan isaanii buusii garaagaraatiin ciccituu yeroo gaafatan dhimmicha gara siyaasaatti naannessanii akka doorsisan dubbatanii jiru. Odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa marsaan torbaffaan ji'a caamsaa guyyaa 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka adeemsifamu boordiin filannoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Filannoon biyyoolessa Itoophiyaa marsaa torbaffaan paartilee mormituu ganamuma yaaddoo isaanii irratti kaasaa jiran akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 24 bara 2018 akka adeemsifamu boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisee. Filannichi adeemsifuun bara 2017 irraa eegalee qophii taasisaa turuu kan hime boordichi ji'oota darban keessa hojii waajjiraalee damee akkasumas naannolee fi buufataalee filannoo hundeessuu hojjechaa turuu himee jira. Boordichi qophii filannoo gabatee yeroo yaaddoo paartilee mormituu biraa ga'uu ilaalchise boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa miidiyaaf ibsa laatee jira. Haaluma kanaan filannoon waliigala marsaa torbaffaa ji'oota muraasa booda adeemsifamuuf galmeen kaadhimamtoota ammajjii 1 hanga gurraandhala 1 bara 2018 akka adeemsifamu himamee jira. Galmeen filamtoota kunniin immoo teekinooloojii fayyadamuun bilbila ofiif galmaaniin ammajjii 15 hanga bitootessa 7 bara 2018 kunneen akka filannoowwan kana dura buufataalee filannootti argamuun galmaa'uuf immoo gurraandhala 7 hanga bitootessa 7 bara 2018tti adeemsifama jedhee jira. Dulli filannoo immoo ammajjii 1 bara 2018 kaasee hanga caamsaa 19 bara 2018tti akka adeemsifamu yommuu ta'u filannoon waliigala caamsaa 24 bara 2018 adeemsifama jedhamee jira. Bu'aan filannoo waliigalaa waxabajjii 4 bara 2018 akka ibsamu boordiin filannoo beeksisee jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoowwan guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni yaada qabatan koomentiidhaan nu barreessaa akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.